Yooyaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaa jedhama. Egaa akkuma beekamu yeroo garaagaraa karaa fuula YouTube chaanaalii kiyyaa kana barnoota fayyaa garaagaraa afaan Oromootiin kennaa turuun kiyya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan har'as immoo akkuma mata duree irratti argitan kana gaafii nama hedduu kan ta'e dogoggoroota yeroo baay'ee post piilii kana namni ni fayyadama. Baay'ee fayyadama baay'ee post piiliin yeroo ammaa kana qoricha namni baay'een fayyadamudha. Haa ta'uutii garuu dogoggoroota adda addaa kana tolchuudhaan otoo qoricha kana fayyadamanullee yeroo garaatti dubartoota isaan hafee hin barbaadamne akka uumamu ta'u jira jechuudha. Kanaaf anisarra kanaan isinitti himu dhufe dogoggoroota 5 dubartoonni yeroo post piilii kana fayyadaman dogoggoroota isaan uuman 5 isinitti himu dhufe dogoggoroota ijoo ta'an jechuudha. Kanaaf warri chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii naa ta'a. Warri duraan ammoo maatii turtan viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqaba. Gaafii biraas yoo qabaattan kommentii jalatti nuu katabaatu. Viidiyoo ittaanu irratti deebii qabannee isiniif dhufna. Kallattiidhumaan gara mata duree guyyaa irraa qabadhee dhufettan isin ce'isa. Egaa dogoggoroota akkamiiti yeroo baay'ee uumamumaa waa'ee qoricha kanaatiif wal qabatee dogoggoroonni akkamiiti kan jedhu kana tokkoffaa turanii fudhachuu. Post piiliin kan inni fudhatamu effektiivii kan inni ta'u akkuma walqunnamtii saalaa raawwatameen yoo fudhatamedha. Kan inni baay'ee hojjetu jechuudha. Kana ta'uu nafee yeroo baay'ee akkam godhu ijoolleen yookaan dubartoonni qoricha kana fudhatanii eeganiit guyyaa sadaffaa irratti yookaan sa'a 72 yeroo guutu fudhatu. Sun dogoggora guddaadha. Kan jedhamu sa'a 72 keessatti yoo fudhatame gaariidhaadha. Garuu immoo akkuma turtiinsaa sa'aatii walqunnamtii saalaa itti raawwatamerraa akkuma yeroon isaa siqaa deemuun kufaatiinsaa dabalaa deema waan ta'eef post piiliin baay'ee kan hojjetu yeroo akkuma walqunnamtii saalaa dhumaa raawwatameen ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf dogoggorri tokkoffaan turanii sa'a 72 eeganii fudhachuudha jechuudha. Dogoggora namni baay'een tolchuudha. Kanaaf dogoggorri tokkoffaan isa dogoggorri lamaffaan yoo fakkeenyaaf amma sa'aatii 2 hanga 3 gidduu keessatti yoo namni tokko qoricha isa fudhatee ol deebise callisaniituma dhiisuu. Sa'a 2 fi 3 gidduutti fi sanaa gaditti yoo ol deebisee namni tokko qoricha fudhatee sa'a 2 hanga 3 gidduutti yookaan sanaa gaditti yoo namni tokko ol deebise qorichi sun otoo hin xuuxamin bahe waan ta'eef yookaan ogeessa dubbisu yookaan immoo qoricha sanillee deebisanii fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kunillee akka ulfi hin barbaadamne sun uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf lammaffaan yoo tasa kan ol deebi'u ta'e callisanii dhiisuun sunillee dogoggoraa jechuudha. Sadaffaan dogoggoroota qorichoota biraa waliin fudhachuu. Qorichoonni tokko tokko kan post piilii waliin fudhatamuu hin qabne hin jira. Yoo post piilii waliin fudhataman hojjechuusaa effektiivnesiisaa kan gadi buusan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf qorichoota akka qorichoota gaggabduudhaaf kennaman fi qoricha HIVdhaaf kennaman. Qorichoonni kun lamaan keessattuu qorichi gaggabduudhaaf kennamuu fi qoricha HIVdhaaf kennamu effektiivnesiisaa gadi buusa waan ta'eef carraan ulfa uumamuu hin jira jechuudha. Qorichoonni kun wal wajjin uumaman. Inni arfaffaan ulfa otoo hin ilaalamin yookaan immoo ulfa otoo jiruu fudhachuu. Namoota tokko amma post piilii fudhatu garuu already ulfi hin jira jechuudha. Kanaaf hanga danda'ameen yoo shuurii hin taane ulfa dursanii ilaalamuun illee barbaachisaadha jechuudha. Maaliifini already ulfa irratti yeroo fudhatamullee hin jira waan ta'eef kanaaf dogoggorri biraan ulfi jiraachuu dhiisuusaa odoon qulqulleessin otoo hin ilaalamin callisanii fudhachuu sunirra yeroo tokko ulfa irratti illee akka fudhatamu taasisaa jechuudha. Kanaaf arfaffaan isaa dogoggorri shanaffaan akka karoora maatii idileetitti fayyadamu. Namoonni tokko qoricha kana akka karoora maatii idileetitti fayyadamu jechuudha. Inni kun dogoggora guddaadha. Post piiliin akkuma maqaasaa emergency pills jedhama. Gosa karoora maatii idilee osoo hin taane ulfi karoora malee yookaan immoo ulfi hin barbaadamne akka hin uumamneef kan kennamudha malee akka karoora maatii idileetitti yookaan faamilii pilaaningii idileetitti fayyadamamuu hin qabu jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo baay'ee kontaaktii walqunnamtii saalaa deddeebisee raawwata taanaan qophiileessuun yookaan haadha manaa haa ta'u abbaa manaa hiriyoota isaa ta'anii
karoora maatii idilee fayyadamuu qabu malee post piilii akka karoora maatii idileetitti yeroo hunda fudhachuun hin barbaachisu hin gorfamus jechuudha. Yeroo emerjensii qofaa jechuudha. Post piiliin yeroo kam fudhatamuu qaba jedhu kana dura I think viidiyoo hojjedhe ammas gaafa inni isarratti wal qabatee yeroo hin jira waan ta'eef yeroo ta'anitti viidiyoo isaa wal qabatuu fi side effect isaati wal qabatu isiniif kan hojjedha. Har'aaf kanumaan isinitti himuu dhufee fayyaa irra deebinee warri chaanaal keenya faaraa taatan YouTube chaanaal kiyya subscribe godhaa fayyaa ta'a.